Dhaapu hin jarjarin. Duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Lama darratti obboleessa kiyya obboleettii tiyya oduu hatattamaatiin qabadhee sii dhufe. Qaceellotti gurra kee banii na dhageeffadhu. Osoon oduu tiyyan eegalle dura ergamaa rabbii irratti sallallahu alayhi wasallam salawaata buusi. Eega ergamaa rabbii irratti salawaata buufte booda viidiyoo tana laayikii tuqii. Eegasii namootan jaalattuu fi saahibban kee hundaafuu ergi. Maali oduun hatattamaa taniin an qabadhee dhufe daawwataa kiyyaa fi daawwattutii. Inshaa Allah qaceellotti gurra banii na dhageeffadhu. Yoo rabbi fedhe baatiin nuti arra keessa jirru tuni baatii gartee Septembar guyyaa 18ti. Qaceello gurra banii dhageeffadhu. Baatiin nuti arra keessa jirru tuni baatii Septembar guyyaa 18ti. Baatii kurnaffaa baatii seelaffaa keessa jirra amma baatii kurnaffaa guyyaa 10 irratti intarneeta wanni ja'amu guutuun isaa addunyaarraa ni dhaabbata. Nama dawwaluu hin dandeessu, online seentee viidiyoo ilaaluu hin dandeessu, TikTok seentee ilaaluu hin dandeessu, wannuma takka taate ilaaluu dandeessu hin jiru jechuudha. Maali sababni intarneetni dhaabbatuufoo? Sababaa isaan intarneeta kana dhaabaniif takka takkattiin si himaa dhageeffadhu obboleessa kiyya. Hirrifatin hin baaragin. Qaceello gurra banii dhageeffadhu. Tokkoffaa irratti sababaa aduun ifa isii guddachuu ifni aduu guddachuutii siin ja'an. Yookaanuu ifa aduurraa faca'u kanaatu guddata sababaa kanaaf intarneetni dhaabbachuu deemaa siin ja'an. Ammoo sababaan sababa kanaa miti. Iccitii isaan kana keessa dhoysaniitu jira gurra kee banii qaceello na dhageeffadhu obboleessa kee. Intarneeta eega dhaaban booda eega intarneetni dhaabbate booda hologiraaf waan ja'aniiniitu jira. Hologiraaf jechuun waan gartee qilleensa kana keessatti bakka isaan irraa as baasanatin beeytu bineensi wayii guddaan tokko as baha. Bineensi kuni Dajjaal ja'aniin isaan dajjaaliitu as bahaa ja'an. Hologiraafiidhaan godhanii beeki. Holograafii jechuun 3D viidiyoo jechuudha. Bakka irraa isaan itti godhan nan gaafatinan. 3D viidiyoo anumaa kanas anamma 3D fayyadamee an habba shankataa'ee waliinaa soo godhuun hin danda'a. Anummaan kun akkas jechuudha. Akkasii galuufiin dubbii dheeressaa jira. Duba an akkamsaa sheejjaa biritti dajjaal waan ja'amutti hin amanu. Maaliif ittiin amannee jechuun kee hafan qabu. Viidiyoo YouTube irratti guutuu waraabeetiin jira. Dhayixee ilaaluu dandeessa. Gabaabseetiin ammas hima waan inni ittiin amanneef. Takkaffaa Qur'aanni Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa waa'ee dajjaal irraa guyya tokko akka gartee dogoggoraatti illee irra hin baane. Dajjaal jee maqaalee irra hin baane. Qur'aana keessatti yawma ya'ti ba'du aayaati rabbi kan isaan dajjaalitti hiikan kuni aduun bakka dhiiteen bahuu jechuudha malee dajjaalee miti. Gurra kee banii dhageeffadhu. Hadiisawwan dajjaal gartee ni dhufa ja'u ifiifuu mataa isaatiif wal dhaba tokko dheeraa